Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Jaartii qabdaasa? Jaartii takka fuudhee daarafaa tanaan fuudhee jiyyoon ta'uu eessa lafti jaartii namaa hatee jechaa jiran. siinate moo nu ana ati ay bubbina kun taate sa dhage maal ijji kan kee barbar jaa ijji kee akka akkana godhatti bar ni hatte Ijaattuu beeytu baagi. ambar mirqaan akkana isa godhanse Bar ayaata tokko na kare ayaata akkana godhe ayaata na jamaaseeti. Barra na baase. ati amma taatamte moo taatte sila Ni haatame kaa. siinate nama kuma dhibba shaniitu si dhaggeeffachuu jira alboota akkanuma jaani Wallahi. duubo Mana baga biyaasoo. hinanne jeenga hinanne jeen ana maqaa istiidiyoo guddaa kana balleessiniti yoo aaran balleeysin hinanne jeen Haa inanne bakka. duubo Duuba dirqii inanne jaa dirqii naannaattee jirta. intala guyyaa keessa rabbina jijjiiree meewsa siinate jaartii qabdaasa jaartii moo jaartii takka fuudhee daarafaa tanaan fuudhee jiyyoon ta'uu eessa lafti eessa si bira jirti ni jirti isheen yaamu uyi bakka ati miti bakka dhageeffadhu ati lukkuu qaluu hin beeyta miti lukkuu diimtuu moo adii lukkuu malee lukkuu qaluun hin beekamu lukkuun dilas naman dibdu mataan sii qallaadha qallumminaa miti qaluu hin beeytamoo hin beeytu dhagaaffiin kiyya qaluun hin beekamaati bakka asii miti jechuu qaluun beeku ta'ettee jira gurbaa tokkootu micoota akka jalaa badee lukkuu magaalaa keessa oofisee rifachuun micoon achi baddee innis badee jira san barbaadaa jira ati yoo taate jetti bakka akkasii daarafaa tana lukkichi tokko garuu na argaabee lukkuu addanaa bas waan baay'ee si jaalannuufinna miliyoona lukkuu kormaa bareeddu seenya anuuni beekaa sanuma rabbi garsiise geetan baay'ee si jaalanna yoomi silaa yoomi taateen kun kana goonen beennu garuu goona maka baay'ee si gammanni idaarafaa tanaami idaarafaa karaa takka ayyee maqaan nyaata Harargeetti maali waan baddeen maal kanatti shi adi baddii waan baddeen mira waan biraa keessa wanni na godhin ka yaatte Jalani singer sisa. Wada kau kuda ada mu. Hadirat cakap. Yaadu mu ne beta. Yaadu mu. Michi hai lagi kana gargaach garga irra kan nama godhan sana godi guys
Itti qabi kaameeraa itti galme. ايش عرفتوا؟ هي بتتعرف Jiru keessa ni. ኮንግራ የኔ እናት የምር ከዚህ በላይ ነው የሚገባሽና Riposte siifin hojjedha garuu yoon si hojjedhe namni biraas gaafa akkana danaa hojjetu maal jaa sammuu tiktookiin xiyya bakka. እንዴ አቲ አና እኮ አመላ ላይፍ ይረቴቺ ሳሜቃ ድረሲ ብሪ አመና ጉራፊ ጀቹ ረኮ ማማ የቪዲዮ ነው ጀቴ በቃ ፈቻ ነው ሁንዱምቱ ሰፖርት ነጎዳ በር ኦሌ አየ ገሰኝ ሰዱጋን ጀዳ ረቢ በቃ ጀቶ ኮና ከነተ ጉያሜ ቀና ፈሴተ ጉያሜ ቀተ ቦዶንስ በራኩመ si hojjedhe itti riposte yoo si godhe fardooftonni dhibbi namni dhibbi sagalan kun hundinuu ni ilaala achirraan immoo dhaqaatii guys ripost godhaa fi follow tolchaa fi eenyu garuu namni maallaqa siifan ኩዌን ዱባይ ጅራቲ qarshii meequma dhibba kuma dhibba ishiin amma kuma 35 irra jirti kuma 65 yoon itti dabalchiiseef birrii Itoophiyaa kuma dhibba tokko gaafa guyyaa 30 naa galchiti foolorsi ishiitis gaafa guyyaa 30 yoo galeef okay inna ammaati galgala ulaayif irra teechi amma kana dirasi kana godhaa fi birrii kudhan kennaaf innaa yoo ishiin naa kenniti immoo laalassa tikeetti barara oomtuun jiru kana booda bakka asii wajjin akkanatti fataa hidhee taa'ee taphachuudha. boy gisee bocha oromoon follow siinii gooti maan boy na Boo haala tan teeta duutee faa akkoo tan teeta duutee faa yaadadhuti boy wallahi fiif godhan akkoo inni tan duutee yaadatee itti qabda viidiyoo irra kaayyattee alfuma dhibba tokko barbaadee rakkoon na jira rakkadhee jay boy wallahi እንዳውም ሲቀርቃረኑ አካባቢ ነቀኒ ስለ wallahi yoo hin booyin akka oromoo akkasi barbaaddu takiin xuraayii takiin booyi lameen kanatti oromoo siif gootu waan ati barbaadde akkanatti ati rifeensa irratti manaa wayya xuraawaa kanni siif moodin jiru wallahi rifeensa kanas duubatti kan isuma dhugaadha garuu ko normal isuma dhugaa rabbi asaaba ani amma imbeettu hundi keessanuu akkan keessa jiraadhu akkamta kan jiru hundi keessanuu imbeettu yoonni nu bachiisu hin jiru waan ta'eef yoommoo asaaba ishiin kuma 100 sana naa galchite ani waan inni ittiin miidiyaarra dhufee ittiin waqqafamu hin jiru jechuudha maaliif kanaan naa godhu immoo siniifis hin bichaadha keessa bakka siimee bar amma booda fooxaa rifeensa kanas duubatti hidhadhu fooxaa irra darbadhu akkoo taduusa yaadadhu imimmaan itti qabi hooy jeetuma booyati san booda oromoon tiyyaan fooloo kuma dhibbaa miti kuma dhibba satiin si baastee abdhalti oromoon nuti booyicha barree jira si galee xintirraa gaafa durirraa booyicha barree waan ta'eef yoon booyi waliin amannuudha si galee bakka bo'uun dirqama kiyya ta'e kaagaas inumaan dirqamaan inni bo'uun dhugaa rabbi hasaaba maaloo dhaqaatu ammoo mi'a akkaawwantii ishii mi'a ollaa gubbutaa dafaa ati garuu booyicha ni qabdaa ara yoon gadde qofan bo'aan daftee ni boochaa yoon gadde dhugaa garuu garaa hin jabaadhu baay'ee dafee mimannaa dhufa namnis yoo naallolee dafeeti mimannaa dhufa mee ammaa kuma dubbisii sana yaadadhume waa meeqa akkasii gootu ikkoo isa si wajjisa kuma dhibba kan luuceesti mee amma arraa antina namoosisiisi maaki taaptaap godha gaayis እናንተ አሻብደኝ kuma dhibba tokko nama mallaxaaree juman ijaan argu maakiin nutti hin boochisini hin gootanii firee fooloo gaayis hin gootanii tani bas kuma dhibba tokko kannaniif yoo maakii micayyoon dhuguma boochi dhiisi maalooyi indee dhuguma ishee jettee Koko mucaa namni yoo boohin bakka jechuun I don't know
Follow si godhan ganama video akkasitti hojjedhu shi. Amma kuma dhibba tokko wayyaa hasaabdee. TikTok isiiti miti kanamaati. Kuma dhibba kananiif. Kiyyaa miti guys, kiyyaa miti mica'u kuyen jedhamtu takkatu chaayinaal injinaa kenne. Yoo akkaawuntii kuma dhibba tokko galchisiisee amma gaafa guyyaa soddomaatitti immoo birrii Itoophiyaa kuma dhibba tokko siin galchaa naan jetti. Isuma dhugaa lammoo isuma qabatamaa jiru. Isuma dhugaa. Kasoba takkan qabu. Ittiin boochisiin jaani. Waa nyaattee sila? Nyaadhee jira. Nyaadhee kakuma dhibba tokko santu fuuldura na deema hirribnu nan qabu dhugaa rabbi. Akkuma ijji si goggoydee maal hin beeku waa nyaattee dur garaa nama goggogaa amma ijaan nama goggogaa bara yoo nyaata nyaan ijji kun akkanas taate akka lafee akkana gamanas taate. Nyaattee? Kanaaf boodidde. Maticha akka nama kosokosu geete. Ani dhugaa waaqayyo dhugaa rabbi kuma dhibba tokko sun naa mallattu. Maqaa isaan xiqqoorraa murii mudhii sukutee bar rifeensi mudhii sukutee adhatiyye ganaa ijoolleedha ganaa waa meeqaa mudhii kutamuu teessaati mudhii sukutee rifeensi mee xiqqishoo ofirraa qannasi mana rifeensaa dhaqiti. Nan qannasa dhugaa yoon qannase immoo hiikkatee hedduma hundisaa. Duudda ganaa ilmootti baadhachuu deemtu rifeensa fardaati mudhii of kuttee bar xiqqishoo irraa xiqqeessi shii ani birrii kuma dhibba tokko santu duddana kutee nanya amonyaa dhusaa waan biraa miti bar. Wallahi ni ulfaata bar wantichi kun ni ulfaata ijoollee dhaatte harkeetiin akka qabee bar. Hay rabbii musiibaa isin buusee injeen biqars zannaxu yoo afi yoo jaakatu kaati. Ko jarichi nu manarra taaniif madhaaniin bar. Gaas taap godhaa mee dafaatoo hundi keessanuu taap godhaa. Biiftuu koo haadha hoogganatuun ishee. Taap godhaa mee uummanni mana kanaa taap godhanii yaada nama biraa boolonaa taasisu yaadu. Guys taap godhaa sila waa kannuun Oromootu harki qorqotee moo maali moo anaatutu jijjiirame. Kannaa malee waa kannaa isin harkaa bahutiti. Mindinoo akkana taatan. Gawwaajjees taatanii bar guys kannaa malee maal taataniiti. Kiisha keessa harka keessee haftee. Hin qabu jechuu baraddoonaan asuma barachuu eegalte ijoollee mana madaamii jira an diyaaspooraadhaan hin jenne gudii bar. Indee diyaasporoonni maan darbadhaa waanuma ta'initti adurree soo ta'initti darbadhaa. Diyaasporaan waan kaafee bunaan dhuute asitti darbitaa darbii bannaati harki kee akkana ta'e maal inni sila eenyu hulaadha jiru. Ati diyaaspooraa giiftara ta'e namni wallaaltee jira hunduu sirratti ta'e. Hulaadha hojjaan osoo hulaa silkii kiyyarratti hin bilbil mana kiyya nama dhufu hulaa irraan banuun calleessi suuta dubbadhu. Hai. Hembanu. Ati amma jechuudha shukutii Oromooti sira kanaaf sirriitti beeki. Osoo silkiinatti hin bilbiliin hulaa namaa dadhaan wallaahi. Alaawaa itti jettee jirta. Usiyati. Maal ta'e?
Maal